kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota gammadaa show bakka jirtanitti nagaan isiniif baay'atu jenna. Gammadaa show torban kana eegalee jira. Akkam jirtu naguma babaaroo fafayyoo isinii jecha keessummaan keenya gaazexeessaa fi barreessaa Salim Amin jimmarraa dhufee stuudiyoo keenyatti argama. Isa waliin turtii taasifnu hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin taasisanii gammadaa show ammoo warri gama YouTubein daawwachaa jirtan warri hangammaa subscribe goon Amuma subscribe gochuudhaan miseensa maatii keenya Risaa Miidiyaa akka taatan kabajaa olaanaadhaan isin affeera. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Gaazexeessaa Salim Amin baga nagaan dhufte. Baga nagaan eebbifamu. Cheers. Cheers. Akkas. Egaa warra mootii warra Jimmaa warra Shanan Gibee bunaaf nagaan dhabiinaa jedhan baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhagdan. Egaan akkuma daawwattoonni keenya immoo argaa jiranii saaferaa yookiin qursii bunaa qopheessinee jirra. Akkuma argitu bunni jira. Asitti siiniin itti bunatti dhugnu qophaa'ee jira. Egaa bunni qursii hin qabnee fi dubbiin qurxii hin qabne gatiin qabudha. Kana bunni keenya hingaa erga chips jenne booda immoo qursii bunaa sitti qabuun barbaada. Tole. Duriga amma xiqqoo zamanni waan xiqqoo jijjiirameef akkasitti maankaadhumaan nyaachuu dandeenya. Cukkoo kanas cukkoo bareedaadha kun aadaa Oromooti. Baay'ee mi'aawaadha. Baay'ee. Egaa bunni keenya danfaa jira hanga bunni ga'utti immoo haasaa keenyatti fufne. Haasaan bunaan ta'u immoo baay'ee gaariidha. Baay'ee. Yeroo baay'ee durii ijoollummaa keenyattis namni buna kan inni wal waamuu fi waa'ee bunaa kan inni jaallatu caalatti ittiin haasa'uudhaaf ittiin mari'achuudhaaf akkami ijoollummaa keetti akkasittiin ittiin haasofte ittiin mari'atte buna. Buna qabaa guddanne iyyuu malee gamme. Keessumattuu yeroo ijoollummaa keenya egaa ganamarraa kaasee bunni aadaa Oromoo keessatti bunni maal akka ta'e hundumti keenya iyyuu hin beekne. Cireedhuma bunni. Cireedhuma bunni. Ganama buna irratti wal waamama. Ollaan buna irratti wal waamama. Keessumattuu addaan bunaa kun immoo iddoo akka miidiyaa ammaatti jechuudha. Bara miidiyaan illee sadarkaa kanatti hin babal'anne iddoo odeeffannoo itti wajjin. Stuudiyoodha. Yeroo tokko bunni inuma aadaan bunaa durii Facebookii ammaatiifaa jedhu. Facebookii ammaatiif. Wanni haaraan iddoon itti namni mari'atuu fi ganama odeeffannoo itti jiru. Buna fa'aa waamtee beektaa ijoollummaatti anam akki gurbaa buna waame jedhani. Fiidee dhaqxee buna waamtee deebita. Gandarra deemtee namni tokko lama miti kan buna dhugu. Gandi guutuu wajjin hin dhugu. Buna waamtee beektaa ta'e. Buna waamaatu man guddadhe malee. Keessumattuu taraan koo bor kan kooti. Gaaf kan buna waame. Jennaan akkasitti buna waamaati kan nuti guddanne. Bunaan gargar baasuun Oromoo baay'ee ulfaataadha gaa. Egaati dhiheenya kana immoo waa malee waan bunaa kana baay'ee kaasaan jiru. Kitaabni kee seenaa bunaa fi siyaas dinagdee Shanan Gibee ijoo dubbii miidiyaa adda addaa miidiyaalee hawaasaa hedduu irratti akkasumas immoo eebbi kitaaba kee eebba baay'ee guddaa kan namoonni hedduun irratti argamanii fi dhugaa dubbachuudhaaf seenaa kitaabaa keessatti immoo seenaa baay'ee kitaaba ani jaalladhedha. Ani nama baay'ee buna jaallatu waan ta'eef waa'een kitaaba kana akkamittiin yaadde Salim maaltu si kakaase akkuma dura jenne sana buna waamaa guddachuun keessun dhiibbaa sirratti fideera moo akkamittiin gara kitaaba waa'ee buna barreessuu irratti dhuftee si jechuufani. Tole galatoom gaafii baay'ee gaariif gaafii murteessaa na gaafattee keessumattuu gaazexeessa gummaa koo jalqaba kaasteetta an gaazexeessaadha. Keessumattuu gaazexeessaa ta'ee waggaa 4-5 waan akkasii raadiyoo Hawaasa Yuunivarsiitii Jimmaa kan jedhamu irra hojjetaan ture. Jimmaa Community Radio. Sanarra yeroon hojjedhutti keessumattuu
qophii sona shanan gibee kan jedhamutu jira sanarrallee hojjetaan ture. Gaazexeessaa gaafa taatu aadaa hawaasa tokkoo ni qoratta, ni beeksifta, ni barreessita. Keessumattuu naannoo shanan gibee sanatti immoo akkuma beektu Oromoo shanan gibeetii fi buna gargar baasuun hin danda'amu. Dhugaadha. Anis kanumarraa ka'uudhaan egaa yeroo sagantaa raadiyoo kana hojjedhutti dhimmoota hawaasa diinagdee akkasumas immoo qaroomina hawaasichaallee kitaaba kana keessatti baay'ee wantoota baay'eedha kan inni of keessatti qabatee jiru keessumattuu seenaa Oromoo waliigalaa irraa kaasee akkasumas immoo qubsuma Oromoo Maccaa fi kan Oromoo shanan gibee. Oromoo shanan gibee gaafa kaasnu as dhiyeenyaas akkaataan namni itti hubatu haalli inni itti Jimmaan qofa haala caaseffama yeroo ammaa kan naannoo Oromiyaatiin wal qabatee godina Jimmaa qofa waan jedhamu. Garuu mootummoota shanan gibee warreen jedhamanuu namoota baay'ee biratti miti kana namoonni beekanuuf namoonni hubatan. Shanan gibee warri jedhaman amma Limmuu, Guumaa, Gommaa, Jimmaa fi Geeraa jechuudha. Aannan beekan. Eeyyen. Naannoo sanas waan deddeebitee hojii hojjetaa turte natti fakkaataate. Sirriittan beeka. Shananuu sirriittan beeka. Warreen kana jechuudha. Gaafa mootummoota shanan gibee kaasnu tariitii haalli itti namoonni baay'een itti hubatanu sirna mootummootaa yookaan immoo monarkii qofaan haalli itti bulaa ture jedhanii warreen fudhatan illee tarii jiraachuu danda'u. Sanuma keessaa Oromoon shanan gibee keessumattuu akkuma beekamu Oromoo Maccaati. Oromoo Maccaa keessaa immoo warra laga gibee, laga Goojoob, Dhidheessaa fi laga Waamaa gidduu warreen qabatanidha. Lagaan marfamanii jiru. Lagaan marfamanii jiru jechuudha. Okay. Keessumattuu naannoo kanatti daldala cimaa fi guddaatu ture. Daldalli naannoo sanarraa ka'ee hanga galaana diimaatti. Hanga Saudi Arabiyaa. Hanga Saudi Arabiyaa. Hanga biyyoota garaagaraatti kan inni ture jechuudha. Keessumattuu dippiloomaasii mootummoota shanan gibee yeroo tuu qabaanne bal'isnee kaasuu dandeenya. Kitaaba dubbisan. Kitaaba dubbisan. Kitaaba bitanii dubbisu. Kitaaba dubbisanii dubbisan. Kanaan wal qabatee kun baay'inaan waa'een kana kitaaba kana keessatti bal'inaan barreeffameera. Dabalataan immoo waa'een gadaa odaa hullee. Gadaa odaa hulleetiin wal qabatee odaa hulleen akkuma beekamu. Odaa hulleen hospitaalan beeka. Hospitaala beekta. Hospitaalli sunillee sanarraan moggaasa kana kan argachuu danda'e. Oromoon shanan gibee keessumattuu iddoo isaaniitti sirna gadaa seera achitti tumameen ittiin wal bulchaa turuun. Gadaan odaa hullee seenaa guddaa seenaa bal'aadha kan inni qabu jechuudha. Kunis kitaaba kana keessatti bal'inaan kaafameeti kan inni jiru jechuudha. Sana booda akkuma beekamu sirni mootummootaa ergii dhufee jedhee jalqaba irratti mootummaan hundeeffame mootummaa Limmuu Innaariyaati. Limmuu Innaariyaatti naannoo immoo mootummaa Guumaa, Guumaarraan immoo Gommaa, Arfaffaa irratti immoo mootummaa Jimmaatu hundaa'e, Jimmaarraan immoo Shanaffaa irratti Geeraatu hundaa'e. Waa'ee mootummootaa illee kitaaba kana keessatti bal'inaan barreeffamaniiru. Mootummaa kamtu jalqaba bulchaa ture? Mootummaa Limmuu keessatti eenyunni kan mootummaa sana jalqaba bulche? Sirni gadaa naannoo Limmuu irra ture immoo maal fakkaata? Keessumattuu Limmuu kan adda godhu hanga bara 1934 sirna gadaatiin bulaa turte Limmuu. Osuma mootummoonni jedhanu jechuudha. Keessumattuu mootummaan Abbaa Boggiboo gaafa kaasnu amma mootii Fardaan beekama. Fardaanis hin beekamu. Lolaanis ni beekamu. Goota turanii. Nama sirna gadaallee baay'ee deeggaru turanii. Barreessaan biyya Faransaay barreesseera waa'ee Abbaa Boggiboo jechuudha. Waggoota 11 oliif isaan bira taa'e. Akkaataa isaaniitti sirna gadaa kana deeggaraa turan. Sirna bulchiinsa isaaniillee. Abbaan Boggiboo dippiloomaasii naannoo Gibee ture keessatti illee daldala naannoo sanaa cimsuu keessatti illee siyaasa naannoo sanaa irratti illee mootii cimaa fi beekamaadha kan isaan turan. Kitaaba kana keessatti waa'een Abbaa Boggiboos bal'inaan ka'eera. Walumaa galatti waa'een seenaa mootummoota Limmuu bulchaa turanii fi walumaa gala kan mootota shanan gibees ka'itti kan inni jiru jechuudha. Wanni baay'ee na ajaa'ibu akkuma tamma kaaste Abbaa Boggiboo jetteetta namni baay'een Abbaa Jifaar jira. Abbaa Maccaatu jira. Abbaa jechi jedhu kuni maqaawwan Jimmaa fuuldura yeroo baay'inaan dhufu. Maa inni Abbaa jechuun maaliif dhufe? Maqaan Abbaa jedhu kuni naannoo Jimmaa qofatti maaliif Abbaa Baluu? Raayyaa Abbaa Maccaa. Abbaa Jifaar kan illee maqaan kun jira. Maalirraa dhufe maqaan kun waan qoratte jira kitaaba kana keessa. Akkuma beektu Oromoo biratti abbaa gaafa jedhamu kan ekeleeti waan jedhamu irraa kan ka'amiti. Amma Saalim gaafa jedhamu amma fakkeenyaaf Saalim Amiin jedhamee waamamu. Yeroo ammaa dhiyeenya. Garuu maqaan abbaa kootii Abbaa Raayyaati. Abbaa Raayyaati. Abbaa Raayyaati. Abbaa Raayyaati maqaan abbaa kootii. Yeroo ammaa kana haalli maqaan kun itti dagatamaa dhiifamaa ture illee naannoo shanan gibeetti kun duraan baay'ee beekamaa fi abbaa jechuun baay'ee beekamaadha.
Egaa moggaasa maqaa Oromooti kun beekamaadhuma. Naannoo Jimmaatti immoo tootaalii namoota kanaan kanatti beekamu. Fardaan immoo maqaa ilma isaaniitiin. Maqaan ilmaas maqaan fardaas kan abbaa sanaatti taanaan maqaa sanaan kan inni waamamu. Abbummaa sana ibsaa jechuudha. Kan abbaa sanaati waan ta'eef abbaan sun kanaaf abbaa jedhameeti kan inni waamamu. Ilmillee maqaa abbaatiin waamama. Akkasiin darbaati kan inni dhufe seenaan suni yeroo ammaa garuu dagatamaa dhufeera waa'een abbaa kuni maqaa ijoollummaatiin waamamu. Keessumattuu akkuma beektu teekinooloojiinis wal qabatee wantoota kana fayyadamuu aadaa keenya dhiisaa deemuun baay'ee mul'ata. Maqaan abbaa kuni Jimmatti beekamaa fi Oromoo birattis waan beekamaadha. Dhugaadha. Haa ta'u garuu yeroo ammaa kana jiraa jettee yoo gaafatte anumarraa. Amma namni baafatu jira maqaa abbaa Ebeluu kan jedhee maqaa ijoollee isaatiif baasu jira ammarra. Amma dhaattillee jira garuu akka durii baay'inaan waan ittiin fayyadamanu manneen barnootaa keessa illee gaafa galanu akkasiin miti kan jedhame maqaa. Barreessuunis waan dheeratu natti fakkaata. Tarii kanaaf ta'uu danda'a. Abbaa Jifaar, Abbaa Maccaa, Abbaa Boogiboo yoo jettee amma barreessite bakkumti barreessan waan nama ga'u jiru. Amma namni ammaa kun xiqqoo sassataadha. Waan akkasii waan wal xiqqeessetu. Kitaaba kana keessatti waa'een bunaa, waa'een siyaas dinagdee, waa'een qaroominaa. Waan naannoo Shanan Gibee kana keessatti qaroomina adda addaatu deema. Seenaarraas akka beeknu amma har'aattis kan jiru Abbaa Jifaariin dabalatee seenaa kana keessatti qaroomina hedduu mootummaa giddu galeessaaf hunda qaroomina gurguddaa kan gumaachaa jiran. Inumaa yeroo tokko muuzeemii keessatti natti fakkaata kanan argee Jimmatti mana fincaanii ammayyaa kan amma fakkaatu kana Abbaa Jifaar yeroo sana hojjechiisanii Minilikiif akka ergan. Even uffata adda addaa hojjechiisanii akka ergaa turan. Hanga Saa'udii Arabiyaatti namni hajjii fi umraa deeme bakka inni boqochuu danda'u Itoophiyaa jedhamtu kana keessa namni dhaqee achitti bakka buufata boqonnaa Makkaatti Saa'udii Arabiyaa keessatti namni ijaare isaanii. Haalli qaroominaa akkaataan ka'umsaa akkaataan mootii kabajuu naannoo sana turanii maal fakkaata gabaabistittee dhuma waan kitaaba keessatti qaroomina mootilee Shanan Gibee hedduu kaasuu dandeenya akka fakkeenyaatti akkuma kaaste kan mootii Abbaa Jifaar gaafa laallu egaa Abbaan Jifaar mootii qaroomaadha mootii beekaadha hayyuudha waa'ee mootii Abbaa Jifaar kana barreessitoonni hedduun barreessaniiru kanneen biyya alaarraa dhufan jechuudha akka fakkeenyaatti kan fudhachuu dandeenyu barreessaan tokko Jimmarra dhufee taa'ee isaan bira mana mootii Minilik keessa illee masaraa mootii Minilik keessaati kan inni ture. Achis ture sana booda immoo gara masaraa mootii Abbaa Jifaar irratti illee dhaqee taa'ee haalli inni seenaa Abbaa Jifaar kana bira taa'ee qabatamaan barreessee jira. Barreessaan kun kan inni kaase keessaa keessumattuu mootiin Abbaa Jifaar akka isaan qaroomaa ta'an. Uummanni Jimmaa akka mootii kanatti gammadaa ta'e. Mootii kanatti immoo gammadaa akka inni ta'u kan taasise mootummaan Abbaa Jifaar aadila. Amanamummaa isaan qaban, jaalala isaan uummataaf qaban. Mootiin Abbaa Jifaar baay'ee nageenya maal akka ta'e dursanii beeku. Fakkeenyaaf nagaa keessa bu'aa jiru. Faayidaa nageenya keessa jiru. Yeroo baay'ee Abbaan Jifaar maaliif Minilikii wajjin wal loluu didanii waan baay'eetu ka'a. Abbaan Jifaar Minilikii wajjinis wal loluudhaaf yeroo sanatti haala jiru qoratanii waa tokko murteessuudhaaf Abbaan Jifaar mootummaa ofii isaaniitiif murteessanuu miti. Ministeerota qabu isaan. Ministeerota isaanii mari'achiisaniiti kan isaan tariitii waraanattis galuudhaaf haa ta'u waanuma fedhatti iyyuu deemuudha. Murteessanaan booda waan kana rakkoon itti fiduu danda'a qorannoo hin gaggeessisu. Fakkeenyaaf amma Abbaa Jifaar mootummaa isaanii keessatti bakka buutota hawaasa naannoo isaanii qabu. Abbootii qoroo naannoo fakkeenyaaf naannoo kanarra qoroo tokko ta'ee namni jiru bakka bu'aa uummata naannoo kanaati jechuudha. Akkuma paarlaamaa keessatti amma bakka bu'aan uummataa jiru jechuudha. Sirna bulchiinsa Abbaa Jifaar keessa bakka buutota uummataatu jira. Waan tokko hojjechuuf gaafa ka'an mootiin Abbaa Jifaar bakka buutota kana mari'achiisanii qoroo warra jedhaman kana mari'achiisanii murtee dhumaatiin waan qoroon kun irra gaheen sana booda kan isaan gara murtiitti galanii jechuudha. Mootummaan Abbaa Jifaar bulchiinsa isaanii keessatti kana kan inni fayyadamu. Gama biraatiin qaroomina isaanii yoo ilaallee jennaan akkuma kaastee mootii biyya keessa taa'ee sadarkaa biyyoota alaa kanneen akka Saawudii Arabiyaa, Ijipt, akkasumas immoo Tarkii biyyoota hedduu kaasuu dandeenya jechuudha. Biyyoota kanaa wajjin illee hariiroo dippiloomaasii cimaa qabu turan Abbaan Jifaar.
kun maalirraan ka'ee yeroo sanatti bilchina mootummaa Abbaa Jifaarii fi qaroomina isaanii akkamitti akka deemu. Abbaan Jifaar ammoo fakkeenyaaf beekumsaaf mootii iddoo olaanaa kennanudha. Namni waa hin beekne waa hojjechuu hin danda'u, waa dubbachuu hin danda'u, fuuldura uummataa dhaabbachuu hin danda'u, biyya bulchuu hin danda'u. Mootii jedhanii amananuu fi barnootaaf iddoo guddaa kennanudha. Kanaaf akka fakkeenyaatti yoo kaasne durirraa kaasee iddoo garaa garaatti madarasa iddoon itti quraanni qaraamu jira. Ulamaa hin kaa'ame namoonni beektonni naannoo sanarra kakaa'ame jechuudha. Uummataa barsiisanudha. Abbaan Jifaar barnootaaf beekumsaaf mootii iddoo guddaa kennanudha. Abbaan Jifaar nama beekumsatti amananudha. Abbaan Jifaar nama mariitti amananudha. Akka fakkeenyaatti mootiin Abbaa Jifaar nama nageenyatti amanu. Nama karaa nagaatiin waan sana osoo rakkoo adda addaan geessisaniin argachuu barbaadudha. Lolas immoo Abbaan Jifaar maal akka ta'e mootiitti beekanidha. Nama bareechee beeku. Nama bareechee beeku. Yeroo sana Abbaan Jifaarri Jimma warreen shanan gibee kana keessa Jimmaan qofaa bulchaa ture. Hunduma bulchaa ture. Jimmaan qofa kan isaan Jimmaan qofa bulchaa ture. Jechuun kunis akka namni daawwattoonni keenya Abbaan Jifaar mootii Jimmaati. Mootii Jimmaati gaafa jiru godina Jimmaa amma akka ittiin fakkaanne mootota shanan gibee kana keessa keessumattuu warri kaanoo eenyu fa'aa jedhamu. Warri kaanoo fakkeenyaaf akkuma jalqaba sii kaasee Limmuudha mootiin Limmuu jira. Akkasumas jedhamu Abbaa Bogibooti mootiin Limmuu keessaa beekamu. Ibsaa Boofoo jechuudha maqaan isaanii kaan akkas jedhameeti kan inni waamamu. Isaan amma fakkeenyaaf Limmuu irratti Abbaan Jifaar Abbuma Jifaar gaafa kaasnee jennee Abbaa Jifaar lammaffaadha. Kan nuti amma qaroominaan maqaan isaanii illee dippiloomaasii biyya kanaa keessatti illee walumaa gala mootoleen shanan gibee shananuu qaroominaaf dippiloomaasii biyya kanaatiif har'a biyyi kun irra jirtuuf bu'aalee gurguddaadha kan isaan buusan. Waa'ee bilillee egaa hundumti keenyan beekaa. Yeroo aartii yeroo waa'ee hogbarruu kaastu akkuma ati jette waa'een bilillee waa'een amaan gondaa. Warra ammoo lubbuudhaan jiran keessa immoo warreen akka Raayyaa Abbaa Maccaa hin ibsamu. Waa'ee warra kanaa mee gabaabinaan aartii Oromootiif hogbarruu Oromootiif bu'aa isaan buusan jettee ati yaadduu fi kitaaba keessatti barreessiteetta garuu gabaabsitee waan uummata bira ga'uu qaba jettee. Egaa akkuma beeknu bililleen hogbarruu Oromoo guddisuu keessatti garbummaadhaan gurguramtee gara biyya alaatti illee haa baatuyyuu malee bareeddoo addunyaatti bililleen akkuma beekamu bililleen kan Oromooti. Mormee bilillee. Bililleen kuni aartii hogbarruu Oromoo guddisuu keessatti keessumattuu bareeduma isiitii ilma mootii Jarmanii kan boojiteedha. Haala mijataa sana keessa teessee jireenya sana keessa teessee waa'ee saba ishee waa'ee Oromummaa hin daganne. Egaa dhalattuun aanaa guuma kun keessumattuu. Baay'ee na ajaa'iba seenaan bilillee yeroo hundumaa. Bililleen egaa guddinaaf hogbarruu Oromoo keessatti baay'ee shoora olaanaadha kan isheen baatte. Seenaa bilillee hanga danda'ame as keessatti bal'inaan kaasuudhaaf yaaleera. Gama biraatiin immoo amaan gondaan illee gara biyya Jarmaniitiinis garbummaadhaan gurguramee kan deemu. Aanaa gommaa keessatti kan inni dhalate. Namni kunis hogbarruu Oromootiif bu'aa guddaadha. Walaloo barreessuudhaan, afoola Oromoo garaagaraa barreessuudhaan yeroo sanatti jechuudha. Nama bu'aa guddaa buusedha. Waa'ee amaan gondaan kanallee hin dubbatamne yeroo baay'ee hin barreeffamne waan ta'eef kitaaba kana keessaa argachuu danda'u. Gama biraatiin immoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Namoota baay'ee kaasuu dandeenya. Ustaaz Raayyaan egaa akkuma beekamu hanga hidhannoodhaan loltummaa kaasee abaaboo keessa turu. Akkasumas immoo waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti illee walaloo garaagaraa yeroo garaagaraa isteejii garaagaraa keessatti dhiyeessuudhaan illee akkasumas immoo sirboota garaagaraa sirboota qabsoo sagalee uummata kanaaf ta'uudhaan namoonni hedduun namoonni akka eebbisaa addunyaatti isa biraati kan isaan wareegamanii Raayyaa Abbaa Maccaan egaa bu'aa bu'ii hedduu keessaa kan inni darbee keessumattuu ogbarruu Oromoo beeksisuu keessatti hanga ammaatti illee nashiidaa isaa yoo ilaalle jenne ergaa gurguddaadha kan inni of keessaa qabu kitaaba kana keessatti illee waan isaas gabaabinaan barreeffameera. Raayyaa Abbaa Maccaa keessummaa gammadaa shoo kanaan duraa ture. Amilee anaa kennaa fi Raayyaa Abbaa Maccaa. Raayyaa Abbaa Maccaa baay'ee si jaallanna. Egaa inni kitaaba kee kana keessa jiru inni seenaan akkuma jirutti jira. Waan seenaa isa hafe dubbistootaa fi akkasumas hordoftoonni koo kitaaba kana bitanii adamsanii akka dubbisan gamanumaan dhaamnaa fi inni biraan waa'ee bunaati. Waa'ee bunaa otoo dubbannu immoo bunni keenya gaheera fakkaatanaan jechaa jiru piroodiisaroonni. Bunni keenya immoo dhugaa waa'ee bunaa haasofna jechuudha. Waa'een bunaa irra hedduu namoonni akkuma jedhani bunni coffee comes from kafa jedhu. Bunni dhuguma
kafaadhaa dhufe moo kofiidhaa dhufe moo cooceedhaa dhufe? Kanarratti gamme namootni yaadota garaagaraati kan isaan kaasanii tariitii wama dubbatamu waliin wal qabate. An akka qorannoo kana yeroon gaggeessu kitaaba kana yeroon barreessu waggaa 4 hanga 5 natti fudhateera. Yeroo garaagaraatti naannoo Jimmaas tureera, naannoo Ceecottis deddeebi'aan ture. Waa'ee kanaatiif yeroon gara kafaatti illee deddeebi'aa turu manguddoota isaanii illee qorachuudhaaf kafaanii fi kofii wal qabataa waan jedhu. Manguddoota isaanii akkasumas immoo warra ogeessota waajjira aadaa fi turizimii godina Kafaallee dubbiseen ture. Kafaaniif kofii waan wal qabatu hin qabu yaada jedhu kaasan. Naannoo matarra kan jedhamtu uummata kafichooti. Kafaa kan jedhamu godina sana malee kofiin illee kanaan waliin qabatudha kan isaan jedhan. Garuu akka faranjiitti argitee sammuu keenya keessatti dhugaa fakkeessuudhaaf yaalan. Coffee comes from kafa. Word kafa gaafa. Kafa coffee dhugumayyuu afaan walitti dhiyaata waan ta'eef. Coffee ni jedhan kun achirraa dhufee jedhee akka namni yaadu taasise wanti sun kanaafi guutuutti waan kana clear goonee darbuun waan nurra jiraatu. Kanaan waliin qabatudha yaadni isaan kaasan. Fakkeenyaaf argama bunaa. Dhattee qoratteetta jechuudha. Dhattee qoradheera deddeebi'e. Kofiinii fi kafaan waliin qabatu haalli isaanitti jedhanii naaf kaasan ni jira manguddoonni isaanii akkasumas immoo hayyoonni isaanii illee even hayyuun anthropoloojii tokko qabu nama Asaffaa Gabre Maariyaam nama jedhamu waggootan hedduuf waggaa 13 oliif barsiisummaan naannoo sana tajaajileera namni kun akkasumas immoo waa'ee aadaa seenaa kafaarratti illee qorannoo garaagaraa namoota gaggeessaa ture keessaa tokkonni hayyuu isaaniiti nama manguddoo umurii 78 olitti nama ta'u. Kana waliin wal qabatee inni illee naaf kaaseera. Manguddoonni kanneen biroo illee naaf kaasaniiru. Waliin qabatu gonkumaa yaada jedhudha kan isaan naaf kaasan. Kanaaf argamni buna eessaa jenna? Argamni buna akka qorannoo kootiitti coocee kattaa mudugaa iddoo jedhama jechuudha. Godina Jimmaa Aanaa Gommaa coocee kattaa mudugaa moggaasuma maqaa isaarraayyuu yookaan akka manguddoonni naannoo sanaa kaasan irratti. Muuduu gahaa iddoon kun buna nuuf laatee muudatu malaa fi jedhaniiti maqaa sanallee moggaasa maqaa sanaa kan argachuu danda'e. Kanaaf bunni kan inni argame hundumti keessan jala muraa nootii qabadha. Godina Jimmaa Aanaa Gommaa coocee kattaa muudugaa iddoo jedhamu. Muudugaan se'a wanti. Muuduu gahaa iddoo kanaaf muudatu malaa buna nuuf gumaache. Kanaafuu iddoo kana immoo muudatu malaa fi seenaan Khalid kanoo waan qoratte qabda dhugaadha seenaan sun yeroo baay'ee irra deddeebi'ame waa'ee bunaa argama bunaa wajjin wal qabsiifame mucaanii re'ee tiksu Khalid jedhamu re'oonnitu buna nyaatanii mirqaananii argee buna kanatoo nutis akoofne dhugne or gara kanatti waan deemuu jira dhugaadha wanti kun seenaa dhugaadha akka manguddoonni shanan gibeenaaf kaasanitti keessumattuu manguddoonni naannoo sana jiran illee kaasanitti Khalid nama jedhamu reettii tiksaa ture reettiin isaa baala bunaa kana guyyaa nyaattee halkan immoo mirqaantee ofii isheetii iyyaa bultee sana booda Khalid maal argiteeti reettiin kun kan mirqaante jedhee reettii sana guyyaa lamaffaa fuudhee gaafa inni iddoo sanatti deebi'u baala bunaa kana yeroo siin nyaattu arga. Maa inni wanti kun jedheenninis baala bunaa kana reellaa funaananii fuudhanii galanii affeelanii gaafa nyaatan ija isaanii kanarrallee yeroo buna dhugnu amma arginu argitan amma reefu jinna bana buna kana sana booda si'eessituuf keessaa qaba waan ta'eef sana booda jarrinis fayyadamuu jalqabanii. Sana booda jarrinis Khalidis fayyadamuu jalqabee. Waan jedhutu jira. Waan jedhutu jira. Kanaaf egaa erga si'asii bunni aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Hundumti keenya buna dhugnu malee iji keenya yoo ni kamu ija banaadha bunni nama baay'ee ta'ifi. Egaa bunni kun immoo aadaa hundumaa keessatti keessumaa shanan gibee keessatti cireerraa jalqabee hanga galgala namni irbaata fi dhiyaatutti yeroo hundumaa waan danfu bunni. Oromoo kaan birattis immoo warra buna qabuttis warra buna hin qabnettis yeroo ammaa kana immoo addunyaa guutuutti iyyuu even bara durii kana biyya Chaayinaa fa'aa baay'ee namni buna dhugu amma garuu namni buna dhuguu irratti aadaan buna dhuguu kun ka'eera kitaaba kana keessatti aadaan Oromoo fi buna dhuguu buna danfisuu buna wajjin jiraachuu bunni utubaa dinagdee biyya kanaati utubaa day to day life jireenya guyyaa guyyuu namoonni itti waliin jiraatan itti wal'aansoo qaban waan hundumaa of keessaa qaba mee waan buna maal jettee ibsuu dandeessa buna maaliin ibsita
Egaa waa'ee bunaa gaafa kaasnee jennu diinagdee biyya keenyaatu ka'a, diinagdee addunyaatu ka'a. Diinagdeen biyya keenyaa akkuma beekamu buna irratti kan inni hirkatu. Sharafa alaallee kan nuuf argamsiisu buna. Bunni coocee kattaamu dhugaatii argamee addunyaa guutuudha kan inni mukuu baase. Mukuu baasuu irra darbee yeroo ammaa kana addunyaa irratti illee akkuma ati beektu boba'attiin aanee gabaan bunaa sadarkaa lammaffaa irratti kan inni argamu. Kana waliin wal qabatee aadaa isaarraa gaafa jalqabnu uummata Oromoo Shanan Gibee akkasumas immoo Oromoon illee yoo ilaalte jettee bunaaf Oromoo gargar baasuun baay'ee ulfaataadha. Amma hiriyaa kee tokko qabattee amma anumaa waliin sagantuma keenya kana irratti iyyuu ilaali. Buna dhugnaa hiriyaa keetii yoo jettee Oromoo tokko yoo akkas jettee meemmoo nama biraatiin tarii akkas jedhi. Dhugaatii dhugnaa jedhi nama biraatiin. Oromoodhaan immoo bunuma dhugna jedhi. Bunaani wanti hundi kan inni ibsamu jechuudha. Gaafa buna jedhudha kan namni iji isaa siif ka'u jechuudha. Akkasi bunaaf aadaa Oromoo illee kana keessatti kitaaba kana keessatti bal'inaan kaasee barreessuudhaaf yaaleetti kan jiru. Gama biraatiin gabaa addunyaatiin illee gabaan addunyaa biyya keenya irratti maal fakkaata, oomishni bunaa maal fakkaata, akkasumas immoo bunni kun sadarkaa kamitti kan inni oomishamee gabaadhaaf dhiyaataa jiru. Qonnaan bulaan dhuguma bunarraa fayyadamaa raayii isa jedhu akkasumas immoo dhiibbaa sababa bunaa naannoo sanarra illee gahaa ture. Bunni kun silaa alaabaa biyyattii irra jiraachuu qaba. Alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti illee jiraachuu qaba. Amma fakkeenya yoo fudhatte uummanni Oromoo uummanni kun addunyaadhaaf kan buna gumaacheedha. Bunni kun garuu sadarkaa kanatti bunni kun osoo naannoo kaabaarraa argameera ta'e hadha bunni kun as hin jiru. Buna kanarratti baay'ee mootummaa alagaatiin dhiibbaa garaagaraati kan inni gaggeeffamaa ture. Bunni sababa qabeenya Oromoo ta'eef haalli inni itti jibbamaa ture. Iddoo garaagaraatti bunni kun illee haalli inni itti ugguramaa ture jechuudha ni beekama. Garuu bara 1950moota keessa keessumattuu bara mootummaa Haayile Sillaasee keessa daldalli bunaa gaafa cimaa deemu daldalli bunaa gaafa jabaatu haalli inni itti naannoo argama bunaa kanallee keessumattuu bunni kun kan Oromootii miti. Saamichi maqaa naannoo argama bunaallee Oromoo kanarratti raawwatameera jechuun ni danda'a. Keessumattuu Kafaa Kifilaagar jedhanii naannoo Jimmaa moggaasuun naannoo sana kutanii gara sanatti deebisuudhaaf bulchiinsa tokko jala galchanii akka isaaniif mijatutti. Keessumattuu mootummaan Abbaa Jifaar naannoo Jimmaatti yoo ilaalle ergi Abbaan Jifaar boqotanii booda akaakayyuu isaaniitti kan isaan dabarsan Abbaa Joobiritti. Mootummaa Abbaa Joobir naannoo sanarra ture kuffisuudhaaf hidhamuudhaaf darara garaagaraa naannoo sanatti akka geeffamuuf daldalli bunaa cimee jalqabuunii fi uummanni Shanan Gibee buna oomishuunsaa dhiibbaa guddaa mootummoota dhufaa darbaniin irra gaati kan inni ture. Istiil fudhachuu dandeenya daandii naannoo Limmuu yoo fudhattee jette amma waggootaan 5 arfan darban keessa kan inni hojjetamuu jalqabe. Haalli inni naannoo bunaatiif bu'uuraalee misoomaallee hin jiru. Dhiibbaa garaagaraatu naannoo Shanan Gibeetti sababa bunaa gaggeeffamaati kan inni ture. Bulchiinsi mootummaa Shanan Gibee illee cabuun keessumattuu bulchiinsi mootummaa Jimmaa cabuun qabeenya naannoo sana jiru mootummaan Haayile Sillaasee illee mootummaa giddu galeessaa jala galfachuudhaaf haalli namoota illee naannoo sana irratti asii qondaaltota isaa ergee namoota naannoo sana irratti dhiibbaa garaagaraa geessisuun ajjeesuun wantoota baay'eetu ture. Maqaa naannoo sanaallee jijjiiranii buna kana fuudhanii amma bunni cooceedha maankiraadha jedhanii dhiibbaa siyaasaatiif itti fayyadamaati kan isaan turan. Qabeenyichi kan Oromoo ta'uu isaarraan kan ka'edha. Haa ta'uuti garuu dhiibbaa kana geessisuun biyya keenya illee gatii guddaa kaffalchiiseeti kan inni jiru. Qonnaan bultoota illee gatii guddaadha kan inni kaffalchiisee jiru. Buna irratti illee hanga ammaatti xiyyeeffannoon kennamee jiru. Wantoota baay'ee kaasuu dandeenya kana waliin wal qabate. Jimmatti akkuma tamma jette qonnaan bultootarraa dhiibbaa gurguddaadha kan gahe. Keessumaa baroottan darban kana keessatti even daldaltoonni gurguddoon biyya kana keessa jiran qonnaan bultoota bunaa naannoo Jimmaas ta'ee godinaalee biraa cheekii gogaatti kennuudhaan yeroo dheeraadhaaf dinagdeedhaan akka isaan of hin dandeenye akka isaan ol hin jenne taasisaa turan kitaaba kana keessattis waan keessa qabda waan ta'eef. Egaa bunni akkuma ati jette godina Jimmaaf homaayyuun turre miidhama isaa ture baay'ee waan irraa fayyadamaa turre hin jiru. Dhiyeenya kana akkuma argine misoomni garaagaraa amma naannoo Jimmaatti magaalaa Jimmaa fi naannoo Aggaarottis argaa jirra.
Anna yaadadha waggaa 5 har'a akkasumatti fakkaata. Toora Feesbuukii irratti barreesseen ture waa'ee Jimmaa. Magaalaa Jimmaa keessa wantoota adda addaa caccabaa magaalaan san daandiiwwan jiran suuraa kaase bunni biyya kanatti oomishamu kun dinagdeen asii deemu kun karaa tokkoon hojjettuuf taanaan Jimmaaf maaluma fayyadaa jira jedhee barreessaan ture. Sababiin isaa dinagdee biyya isa giddu galeessaayyuu kan utubaa jiru tokko buna naannoo sanaa dhufuu fi iddoo biraatis dhufu. Garuu dinagdee sana irratti dhiibbaan qabu. Yeroo ammaa kana immoo haala ajaa'ibaatiin naannoon sun bareedaa jira. Misoomni garaagaraa naannoo sanatti deemaa jira. Kun iyyuu waan baay'ee hanqatu ammallee ganaa irratti hojjetamuu waan qabu. Waan nama ajaa'ibu immoo siinii nuti har'a ittiin dhugaa jirru kun guddaan isaa magaalaa Jimmaa keessa eeyyan. Kuni siiniin kuni Jimma wajjin waa wal qabatu immoo buna dhugaa jechuudhaaf agarsiisuudhaaf waan kaame wayiitti fakkaatu. Quba qabdaa? Siinii kana akkuma beekamu magaalaa Jimmaa keessatti iddoo sanatti dhaabuun yeroo isaa kanaan dura waan dhaabbachuu qabu turedha. Namni gaafuma Jimma seenu buna dhuguun dhufe jedhee akka inni yaadu. Simboolii Jimmaati bunni. Siiniin illee akkasii. Jimmaaf buna gargar baasuu hin dandeessu. Kanaaf buna bakka bu'umsa bunaaf kennu. Bakka bu'umsa bunaaf kennuudha. Amma misooma waa'ee misooma naannoo Jimmaa kaasnee hanga ta'e kaasteettaati. Naannoo sanarratti bu'uuraaleen misoomaa diriiruu dhabuun fakkeenyaa fi akkuma jalqabasii kaasee buna biyya kanatti oomishamee gara biyya alaatti gabaa giddu galeessaatiif dhiyaatu keessaa dhibbentaan 40 ol naannoo godina Jimmaa irraati kan inni bahu. Kana keessaa immoo dhibbentaa 40 kana keessaa irra jireessa irra caalaan limmuu keessaa kan inni bahu. Limmuu kanaaf hanga yoonaatti daandiin aspaaltii hin galle. Waggaa 4-5 kana reef jalqabama. Kun maalirraa kan ka'e dhiibbaa mootummaa lagaa. Kun immoo qabeenya Oromooti. Maqaa bunaa kanaayyuu bunni kun sadarkaa kanatti ol ka'ee jedhee waa'ee qabeenya Oromootu dubbatama. Dhiibbaan siyaasaa illee gama kanaan hin dhufaadhaaf dhiibbaan yeroo garaagaraatti naannoo kanarratti godhamaa ture. Inni kun akkuma jalqaba kaasee biyyattis gatii kaffalchiiseera, qonnaan bulaas gatii kaffalchiiseera. Amma buna yoo ilaalte jettee namoonni biyya alaatti buna ergan Oromoo meeqa lakkoofsaan kan jiran. Jimma keessaa nama meeqatu erga. Nama nuti beennu namoota muraasa jechuudha. Kanaan ala xiyyeeffannoo naannoo sanaan kennan namoota baala bunaan beekne namoota bunaan waliin beeknetu iyyuu buna nagaduu buna sadarkaa addunyaatti eksperti godhuu maa eksperti godhuu miti. Haa ta'u garuu qonnaan bulaan naannoo sanaatti fayyadameera. Qonnaan bulaan ofumaa isaatii immoo buna kana karaa haalli mijeeffamee fi gabaa biyya alaatti gabaa giddu galeessaatti dhiyeeffataadha. Hanga ammaatti illee rakkoon kun jira hanga ta'e afuramu malee. Amma naannoo Jimmaa misoomee waan baay'eetu dubbatama. Iddoo argama bunaa daandii aggaaroo dhugaa dubbachuudhaaf gammaatis hin beekta kanaa. Daandiin aggaaroo waggaa tokko ergee hojjetame. Waggaa dhareef ergii sadarkaa kanatti hojjete. Jimmaaf aggaaroo gidduu deemuun baay'ee ulfaataadha. Eeyyeen cooceen iddoon argamni bunaa hanga yoowwanaa daandii aspaaltiis hin qabu. Daandii baay'ee rakkisaa ta'edha kan inni qabu. Yeroo gannaa qorannoodhaaf yeroo achitti deddeebi'aa turetti of baankooti baay'ee rakkataan ture. Ammoo wanni baay'ee nama ajaa'ibu turistoonni addunyaa faranjoonni hedduun buna namarraa bitan kana dhufanii achi ilaalu. Yeroo ilaalan garuu waan gaddanii deebi'an natti fakkaatan. Waan gaddanii deebi'an kanarratti mootummaanis xiyyeeffannoodhaan hin hojjenne. Gara fuulduraatti illee waan hojjetamuu qabudha. Gama kanaan koomishiniin turizimii Oromiyaa hanga ta'e hojjetaati kan inni jiru yeroo ammaa. Keessumattuu yuunivarsiitii Jimmaa fi akka qorannoo kootiitti yuunivarsiitii Jimmaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'e jechuudha. Naannoo sanatti muuziyeemii guddaa ijaaruudhaaf. Amma kafaa beeksisuu irrattis waan gaarii kafaa pirezidaantii mootummaa pirezidaantiin biyyattii duraanii obbo Girmaa Waldigorgis naannoo sana dhaqanii bunni iddoo kana argame jedhanii dhagaa bu'uuraa kaa'an. Muuziyeemii guddaa achi jira. Bunni iddoo kana argame jedhu jarri. Bunni kafaa kifilaa garii ta'uunsaa yeroo sanatti Jimmallee naannoo sana jala turuun cooceenis kafaa kifilaa gara iddoo jedhamu jala ture. Maankiraanis achi ture. Yaanni kun lamman dhufee warri kute. Yeroo immoo godinni Jimmaan yeroo ammaa kana cooceen godina Jimmaa jalatti argamuunsi maankiraan immoo kafaa jalatti argamuunsaa argamuu bunaayyuu yaadichi akkaataa inni konfiisdi nama. Biyyuma kana keessatti iyyuu akka waliin gallee nu taasisa. Akka waliin gallee taasifa. Kanaaf faranjiin waan gootu dhabdee bunni Itoophiyaatti argame jettee. Eeyyeen kunillee jira. Muuziyeemiin sun hojjetamee iddoon argama bunaa iddoo kanaa jedhamee kaa'amuu dhabuunsaa galii silaa iddoon argama bunaa iddoo kana jedhamee turistoota hedduurraa argamuu danda'u biyyi keenya akkasiin dhabdu taasiseera. Fuulduratti garuu kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamuu dhaban qabu. Sochiin amma mootummaan naannoo Oromiyaa jalqabee jiru koomishiniin turizimii Oromiyaa keessumattuu jalqabee jiru waan gaariidha. Yoo hojiitti hiikamee jedheef. Bakka yaadamu ga'uu. Coocee amma muuziyeemiin hin jiru muuziyeemii xiqqaa tokkotu jira.
Muuziyeemiin sun daandii illee arganne jechuudha. Daandiin reef dhiyeenya kan inni aggaarotti hojjetamaa jiru. Hojjetamee already xumurama. Kallimmuus akkasuma jechuudha. Kanaafuu naannoon sun yoo misoome biyyi kun illee bu'aa argatti. Qonnaan bulaan naannoo sanaa illee bu'aa argata. Faayidaa gurguddaa biyyi kun argachuu dandeessutu sababa naannoon sun bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti diriiruu dhabu. Biyyi keenya illee bu'aa argamuu qabu osoo hin argatin haftee jirti waan ta'eef misooma amma naannoo sanatti misoomee Jimma akkanatti misoomee akkasitti misoome jedhan. Naannoo sanatti wanti hojjetamuu qabu kanaan dura osoo hin hojjetamin wanti baay'ee sababa dhabamuu isaatti misoomni naannoo sanatti misoome iddoo hundatti illee wal ga'uu danda'a. Tariitii wanti addaa naannoo sanatti godhame tokkollee waan jiru natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuuf akka gaazexeessaa tokkootti. Egaa waa'een bunaa gaafa ka'uu fi waa'ee bunaa kana namni keenya baay'inaan sirriitti gadi fageenyaan hin beeku. Dhugeetu magala buna baay'ee bunni eessa gahaa dinagdeen bunaa bakka kam ga'uu danda'a addunyaan akkamittiin itti deemti waan jedhan baay'inaan namni waan hin beekneef akkuma boqqolloo fi qamadii yookiin waan kaanii midhaan kan oomishamutti ilaala. Bunni garuu addunyaa irratti bakka guddaa waan qabu keessumaa bunni Itoophiyaa addunyaa irratti akka mi'eessituutti itti fayyadamu. Keessumaa addunyaa irratti dhaabbanni Starbucks jedhamu buna danfisee gurguruudhaan addunyaa irratti beekamu buna Itoophiyaa akka mi'eessituutti itti fayyadamu. Buna iddoo biraatii gatii rakasaan bitanii kan Itoophiyaa kana garuu waa xiqqoo keessa buusanii itti fayyadamu. Buna sanaan immoo addunyaa guutuu irratti buna kana nagadu danfisanii addunyaa guutuu waliin gahu addunyaa irratti dhiibbaa isaan uuman akkasumas yeroo darbee screen shootii asirra jiru kana oduu kana laalaa ture addunyaa irratti hoogganaan dhaabbata Starbucks jedhamu addunyaa dhaabbata buna danfisu addunyaa irra jiru galiinsaa ji'a 4 keessatti kan inni maallaqii miiliyoonni 96 akka miindaatti kaffalameef. Maal jechuudha kuni dhaabbatichi meeqa buufateetu nama kanaaf maallaqa miiliyoona 96 ji'a 4 keessatti. Gara maallaqa Itoophiyaatti gaafa deebifnu gara biiliyoona 12. Yaadde ji'atti namichi kuni birrii Itoophiyaatiin biiliyoona 3 argata jechuudha. Miindaa argate. Maal jechuudha kun bunatu daldalamee bunarraati maallaqni kun argame. Maallaqa guddaatu argama bunarraa. Biyya keenya keessatti biraandii hamma naga'u uumuun iyyuu baay'ee ulfaataadha. Hojii bunaa keessaa jaartiin kos waan jirtuuf baay'een isaa nan beeka waan ta'eef. Garuu akkamittiin buna kanayyuu biyyuma kana keessatti iyyuu gadi dhaabuun danda'ama. Biraandii gurguddaa akka addunyaan yaaddu kanatti deemaa jiran kana asitti qabaachuu dandeenya inni jedhu baay'ee itti yaadamuu qaba. Inni biraan bunuma akkaataa nuti itti fayyadamaa jirru. Nuti amma baay'inaan biyya kana keessatti kitaaba kana keessattis kaastitta buna callaadhuma dheedhiidhuma kana gurguree biraa gala. Kanaaf barqotee bulaan keenyas daldalaan biyya keenyas kan inni hin fayyadamne dheedhiima gurguree biyyaa gala. Warreen akka Kooriyaa buna hundee tokko warri hin qabne osoo buna hundee tokko hin dhaabine iyyan ekspoortarii addunyaa kana guddaa ta'anii tajaajilaa jiru addunyaa. Maal jechuudha buna kana daakanii akaanii waan adda addaa kanatti makanii addunyaa irratti maallaqa guddaadhaan buna asii doolaara 2 kiiloo tokko bitan doolaara 20 30 40 akkamitti akka gurguramuu beeku. Isa kanarratti maaltu hojjetamuu qaba jettaa? Maal yaadda buna kanarra waan gahaa argachaa jirru fuulduratti maaltu ta'uu qaba jettaa waan riisarchii keetiin lafa keessa? Tolee gamme faaruu bunaa tokko dur xiqqoo taane reediyoo irraa dhagaa turre. የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና የገቢ ምንጫችን ቡና ፋሩን ቡና ኩኒ በረሞቱማ ደርጊ ኬሰ ካንኒ ናኖ ጅማቲ ካን ሆጀተመ ኬሱመቱ በርሲሳ ታረቀኝ ወንድሙ ነመ ጀደሙን ጀቹዳ kitaaba keerratti muummichi ministeeraa amma Dr. Abiy nama taarraqeen kanaa fi otoo isaanii beekamtii kennaa jiru. Beekamtii kennaniin arge. Jira namni kun ammayyuu. Namni kun jira nama kana qaamaan illee dubbiseeraan. Xiyyeeffannoon bunaaf kenname waggootaan arfan shanan kana keessa gaarii natti fakkaata akka kootti. Keessumattuu waggaa 10 dura muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad osoo muummee ministeeraan ta'iniin guyyaan bunaa guyyaan ayyaana bunaa magaalaa Aggaarotti yeroo kabajamu nama faaruu walaloo bunaa kana barreesse barbaadanii iddoo ni jiru. Nama kana qaamaan dubbiseetan interview godheeraan nama barsiisaa taarraqeenyu
wandimuu nama jedhamu kana mana barumsaa saxooti kan yeroo sana barsiisaa ture walaloo kanallee barreessuu danda'e jedhan. Namni na barbaadee beekamtii illee naa kennee hin jiru. Garuu muummichi ministeeraa osoo muummee ministeeraa hin ta'iniin guyyaan ayyaana bunaa yeroo magaalaa Gaarootti kabajamu na waamanii beekamtii kana naa kennanii na jajjabeessanii adeemanii galata guddaan qaba muummee ministeeraatii illee. Bunaaf xiyyeeffannoo yeroo sanatti kennanii beekamtii kana naa kennuuni. Gaafa muummichi ministeeraa iddoo sanatti beekamtii naa kennanii ka'an miidiyaaleen garaagaraallee haalli isaaniitti na waamaa turanii jira. Kan namoonni na yaadataan turrellee sadarkaa kanatti jedhan. Muummeen ministeeraa yeroo sanatti xiyyeeffannoo bunaaf kennaniiti kan isaan hojjetaa turan yeroodhuma sanatti jechuudha. Ergi muummicha ministeeraa ta'anii dhufanis immoo miidiyaalee garaagaraa irratti argaa jirra. Abbootii qabeenyaa warra buna biyya alaatti erganullee akkasumas illee qonnaan bulaan akkaataan itti fayyadamaa ta'uu danda'u irratti illee yeroo garaagaraa mari'ataa jiru. Waa'ee bunaa kana irratti illee hojiileen hojjetamaa jiru gaariidha. Fuulduratti maal akka inni ta'u hin beeknu. Hojii nama jalqabbii nama jiru gaariidha. Fuulduratti immoo yeroo xiyyeeffatamee hojjetame qonnaan bulaan keenyas fayyadamaa ta'a. Biyyi keenyas immoo fayyadamaa ta'uu dandeessi. Akkuma jalqaba kaastee buna waliin wal qabatee dheedhii isaa gara biyya alaatti erguun amma fakkeenyaaf yuuniyeenonni jiran yuuniyeenii hedduu jiru naannoo Oromiyaa keessa. Yeroon qorannoo kana gaggeessu illee yuuniyeeniin Oromiyaa tariitii buna dheedhii kana gara biyya alaatti ergaa ture bilcheessanii erguu piroosesiingii isaa biyya keessatti jalqabuudhaaf haalli isaaniitti turanii tariitii amma jalqabanii natti fakkaata. Dhiibbaaleen garaagaraa irratti ka'aati ture. Hin barbaadanu biyyoonni ala. Hin barbaadan. Garuu mootummaan amma jirus xiyyeeffannoodhaan waan kana irratti hojjechuun bunni biyya keessatti piroosesii ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Keessumattuu naannoo argama bunaa kanatti naannoo kibba lixaatti illee akka biyyaatti illee tokkoffaa bunni yoo biyya keessatti pirooses ta'ee dargaggoota hedduuf illee carraa hojii uumuudha kan inni danda'u. Biyyi keenya illee gatii bunarraa argattu gatii xiqqaa argattu kana maallaqa hedduullee irraa argachuu dandeessi. Biyya keenya illee jijjiiruu danda'a waan ta'eef waa'een bunaa kuni waa'ee Oromoo qofaa miti. Waa'ee biyya keenyaa qofaa miti. Global issue dha baay'ee dhimma addunyaati waan ta'eef dhimma xiyyeeffannoo barbaadudha. Amma fakkeenyaaf Biraazilii yoo fudhannee jenne bunaan ala Biraaziliin eenyu yaadachuu danda'a. Kubbaadhaan tarii. Biyya keenyas yoo ilaalte jettee fiigichaa fi buna kanaan beekamti. Haa ta'uutii garuu xiyyeeffannoon bunaaf kennama. Alaabaan biyyattii hadhaa maaliif bunni kun tariitii akka biraandiitti. Amma fakkeenyaaf kan mootummaa naannoo Oromiyaa yoo ilaalle odaadhaan kan miidiyaalee keenya irratti illee akkasuma alaabaa irratti illee akkasuma odaadha. Odaan egaa akkuma beekamu mallattoo Oromooti. Bunninis immoo mallattoo Oromooti waan ta'eef gama aadaatiin illee sirriitti kana irratti hojjetamuu qaba. Gama mootummaatiin illee buna kana biraandota adda addaa irratti fayyadamuudhaan ambaasaaderoonni keenya biyyoota garaagaraa dippiloomaatonni jiran xiyyeeffannoodhaan buna kana irratti hojjechuun waa'ee buna biyya keenyaa beeksisuun bunni kun baay'ee wayii hariiroo dippiloomaasii keessatti illee gahee guddaadha kan inni qabu. Nama walitti fiduu qofaa miti jechuudha. Tariitii oomishni buna keenyaa qulqullinni isaa eegamee qonnaan bulaan illee jajjabeeffamee wantoota amma fakkeenya yoo fudhannee jennee baankileen garaagaraa jiru amma bunaan wal qabatee naannoo Jimmaatti yoo fudhannee bara 1942 keessa naannoo Jimmaatti baankiin biyyaalessaa dhaabbateeti kan inni ture baankiin daldala Itoophiyaa illee dhaabbateeti maaliif jalqaba naannoo sanatti dhaqee dhaabbate buna naannoo sana jira waan ta'eef qonnaan bulaan itti kuufatu qabeenya isaa liqii isaa argatu garuu maqaa qonnaan bulaatiin kan buna sana ittiin daldalaa ture kan itti fayyadamaa ture namoota biraati. Kun dhiibbaa siyaasaa naannoo sanatti taasifamaa ture. Qonnaan bulaan sila akkaataan itti liqii itti naannoo sanarraa argate akkaataan immoo qusannoo garaagaraa illee baankii kanatti tireeningii garaagaraa qonnaan bulaa kanaa kennuudhaan kan irratti hojjetamuu qabu. Kun homaa hin jiru. Kun immoo deemee namoonni buna isaanii illee haala isaaniitti jibbanii buna kana jimaadhaan bakka buusuudhaan wantoota biraa maan dhaabbannu. Xiyyeeffannoon buna kana amma yuunivarsiitii biyya keenyaa yoo ilaalte jettee yuunivarsiitiin buna qofa irratti hojjetu jira. Yuunivarsiitii keenya yuunivarsiitii Jimmaa yoo fudhattee jettee waggaa meeqa ta'eera tariitii yoo yaadachuu baadhee buna irratti akka biyyaatti yuunivarsiitii jalqabaati. Dipaartimentii bunaa of danda'e kan inni qabu. Dipaartimentii qofatu hin taane qorannoolee garaagaraati kan inni sadarkaa instituutii ol guddateeti kan inni hojii bunaa qofa irratti xiyyeeffatee hojjetu jechuudha. Kitaaba koo kan gulaalallee keessumattuu Piroofeesar Gazzaanyi Bareechaa namni jedhamu daayirktara dhaabbata qorannoo bunaa idil addunyaa yuunivarsiitii Jimmaati jechuudha. Kanarratti yuunivarsiitiin Jimmaa sochii inni jalqaba hojii baay'ee hojjetaara.
Fuulduratti illee sadarkaa kolleejjiitti sadarkaa yuunivarsiitii ol guddifamee waa'een bunaa kun ishuu guddaa ta'uu qaba. Miidiyaa biyya keenyaa yoo fudhattee mee guyyaatti sagantaa bashannanaa garaagaraa hojjeta gamme. Sagantaalee garaagaraa hojjeta. Mee buna irratti waa'ee bunaa guyyaatti kan inni barsiisu jira. Torbanumatti waa'ee bunaa kan inni barsiisu jira. Bunni immoo akkuma ilaalla ikoonoomii biyya keenyaati, ikoonoomii addunyaati. Dhimma diinagdee biyya keenyaa qofatu hin taane global issuedha akkuma si kaasa. Miidiyaan biyya keenya maaliif hin hojjetu kana irratti? Hayyoota kana maaliif kana irratti hin affeeru? Rakkoo amma fakkeenyaaf gama daldala bunaatiin jiru. Amma jimmarraa kaatee gaafa dhuftu yeroo baay'ee ilaali. Konkolaataan dhufta yoo ta'e namni hundinuu inni karaarra deemu buna kiiloo 5, 6, 10 walitti qabateeti kan inni gabaa gurraacha keessaan. Kun buna dadhabsiisuu keessatti gahee salphaa miti kan inni qabu. Gabaa gurraacha irratti illee xiyyeeffannoon godhame mootummaan kan irratti hojjechuun xiyyeeffannoo kan qonnaan bulaadhaafis tarii maaltu immoo yaadame fuulduratti. Mootummaan immoo gama kamiin hojjechuu qaba. Qonnaan bulaadhumti yuuniyeeniidhaanis walitti gurmaanu tariiti haalli isaan gabaan addunyaa keessumattuu gabaa giddu galeessaatti akka isaan buna isaanii dhiyeeffatan. Biyya alaatti illee dhiyeeffatanii birrii isaanii daayireektii faddaalaadha bunarraa kan fayyadamu yeroo baay'ee. Inni kun qonnaan bulaa keenyas abdii kutachiisaa jira waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan kan irratti sirriitti hojjetamuun barbaachisaadha. Miidiyaan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Yuunivarsiitiin illee dhaabbileen gurguddoon illee warreen akkuma ammaa kana buna biyya alaatti erganu illee keessumattuu gidduutti kan miidhamu qonnaan bulaadhaaf biyyattiidha waan ta'eef mootummaan xiyyeeffannoodhaan yoo kana irratti hojjete jedhee miidiyaa irratti hojjechiisee. Buna irratti miidiyaan biyya keenyaa sirriitti hojjeta irra deebi'een dubbadha kana miidiyaan biyya keenyaa irratti hojjechuu. Risaa miidiyaa buna irratti hin hojjeta yeroo dhiyaatu. Waadaa siiseen. Kan irratti hojjetamuu qaba. Mootummaanis xiyyeeffannoo amma jalqabe. Sirriitti hojmaata kan hanga sadarkaa gadiitti hojiitti kee naannolee bunni oomishamuuf bu'uuraalee misoomaa diriirsee fi qonnaan bulaan akka inni fayyadamaa ta'u. Liqii illee baankii irraa akka inni argachuu danda'u haala mijeessuufiin baay'ee barbaachisaadha. Dippiloomaatonni biyya keenyaa biyya alaa jiranus kan biyya keessa jiranus bunni dippiloomaasii biyya keenyaa sirriitti gadi dhaabuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef kana irratti illee xiyyeeffannoodhaan hojjetamuun barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Yaada baay'ee bareedaadha. Saalim gara dhumaa irratti wanti baay'ee ittiin beekamtuu fi kitaaba kana keessatti isatti kaaste nama abbaa maccaa kiiloleeti nama bara Haayile Sillaasee xayyaara bitachuudhaaf Finfinnee dhufee dhorkamee gale. Mee waan nama sanaa waan gabaabaa nutti miti amma immoo lubbuudhaan jiru. Lubbuudhaan jiru. Abbaan maccaa kiilolee lubbuudhaan jiru. Abbaan maccaa kiilolee gaa maqaa kiilolee kana kan isaan argatan maqaan abbaa maccaa abbaa dagaa abbaa joobir jedhama. Abbaan maccaa gaa qabeenya bunaa bal'aa qabu turanii qabeenya bunaa guddaa qabu turanii. Yeroo sana immoo tariitii bara 1942 keessa bu'uuraaleen misoomaa kun hin turre baay'ee gara gommaas hin turre lukumaan deemame gara jimmaas dhufama. Yeroo isaan jimmaa dhufanii jedhanu heelikooptariin kun dhufte. Heelikooptariin immoo yeroo sana jimmaa Finfinnee kanaaf Asmaraa iddoo sadan kana malee hin jirtu. Heelikooptarii kana arganii maallaqa baay'ees qabu waan ta'eef heelikooptara kanarra taa'anii gara Finfinnee dhufani. Finfinnee dhufanii ka'anii immoo iddoo biraas jira Finfinnee malee gara Asmaraas jira jennaan maaliifan Asmaraan naqu keessattis nan bashannanan jedhanii achi deeman. Asmaraas deemanii bashannanan abbaan maccaa. Akkasii jiraannan akka abbaa maccaa kiiloo. Abbaan maccaa kiilolee Asmaraa deemanii as deebi'anii sana booda geejjiba kanas arganii baay'eetti gammadanii bituun qaba maaliifan hin bitu jedhanii maaliif kan gongodhadhu jedhan. Naannoo isaaniif gaafa laalte jettu naannoo abbaa maccaa lafa baay'ee bal'aaf diriiraa ta'etu jira. Aggaaroo naannoo karaa lixaatti adeeman irraa jechuudha. Aggaaroo irraa naannoo kiiloomeetira 5tti kan argamtu. Bakkeen kiilolee kun baay'ee bareedaadha. Bakkee kiiloleetii sirba jedhamtu kan shanan gibee keessaan dhageenye ilma abbaa maccaatii kan mukuun qabne waan akkasii sirba sana yoo yaadachuu baadha dhiifama qaba. Sanaan wal qabatee wanti sirba mellee jira. Bakkeen kiilolee yookiin baay'ee diriiraadha waan ta'eef bakkee kiilolee kun illee jira heelikooptariin kootis dhuftee asitti bu'uu dandeessi waan ta'eef maaliifan kan hambifadhu iddoo isheen buutus qopheessanii iddoon buutus qopheessanii birrii immoo qabu. Birrii immoo qabu. Sana keessa abbaan maccaa birrii kana mootummaa Haayile Sillaasee gaafatanii gama bakka bu'aan mootummaa Haayile Sillaasee naannoo sana yeroo sana Tsaayee Inqusillaasee namni jedhamu jimmarra ture. Sana booda inni Haayile Sillaasee bira isaa wajjin dhufanii gaafatanii tole rakkoon hin jiru maallaqa kee fideenna maallaqa naannoo keessaa 7 fuudhanii deemanii. Sana booda abbaan maccaa gaafa fudhatanii dhufanuu eessaa fidde jedhee akkas qabeenya akkasiin qaba jedhanii
egaa helikoophitarii nama dhuunfaatiif hin eeyyamu waan ta'eef Birricha suma kaayii. birricha asuma kaayii silaan hidhamta turteeyyuu Inuma bilisa si gadhiifne. bilisa gadhiifne naan galee abbaan maccaa galanii egaa qonnaan bulaa sadarkaa kanatti qaroomaa fi maallaqa hedduu qabu ture jechuudha. Sababa bunaa kanaan wal qabatee dhiibbaa garaa garaatu naannoo sanarra ture. Mootummaan dargillee gaafa dhufu abbaa maccaa kiiloleerraan abbootii qabeenyaa hedduutu Jimmaa keessa turan. Abbootii qabeenyaa hedduutu Gommaa keessa turan. Amma maalirra jiru qabeenya qabu. Abbaan maccaa abjuun isaanii dhugamiraaf dhugaa dubbachuudhaaf. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad illee naannoo sanatti dhaqanii helikoophitara qobachiisanii naannoon sun baay'ee mijataadha waan ta'eef. Naannoo masaanii. Bakkee kiilolee kanarratti helikoophitariin qobateera. Helikoophitariin qobatee egaa abjuun abbaa maccaas dhugoomuu danda'eera. Tariitii yeroo dhiyoo as immoo yuunivarsiitiin Jimmaas heerospeesii jalqabeera waan ta'eef naannoo sanarratti illee tariitii. Maaltu beeka? Jalqabbiidhuma kana qaba baay'ee pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa haasawaa taasisaniif yeroo jalqabaa dipaartimentiin heerospeesii yuunivarsiitii Jimmaatti banamu haasawaa kanallee taasisaniiru. Toora miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti illee barreessaniiru. Baay'ee namatti tola. Baay'ee waan namatti tola. Gara fuulduraatti nuti abbaa maccaa kiiloolee barbaannee gaaffiif deebii kan goonu ta'a. Egaa Saalim gabaabina yerootiin qofa sagantaa keenya asirratti xumuruudhaaf dirqamna. Kitaabni kee baay'ee gadi fagoodha waan hedduudha kanas keessatti barreeffame. Daqiiqaa muraasa nuun qabnu kana keessatti waan dhumu miti garuu uummanni kun yoo xiqqaate maalirraa kaatee akkati barreessitee fi ofii isaatii immoo deemee qotee waan as keessa jiru kana immoo dubbisee caalaatti kana oliyyuu namni barreessuu akka danda'u abdiirraa qabna. Dhumarratti yaada dhumaa yoo qabaatte akkasumas namoota galateeffattu yoo qabaatte carraa dhumaan siif kenna. Egaa yeroo kitaaba barreessitu mudannooleen garaa garaa illee si mudata. Yeroo hojii gaazexeessummaa kana hojjettus mudannooleen garaa garaa illee si mudata. Mudannoon kitaaba kanallee yeroon barreessu na mudate tariitiin iddoo garaa garaatti gaafan socho'u naannoo kafaas gaafan naqu kitaaban barreessaadha jedhee naqne barataa yuunivarsiitii waan akkasii jedhee dubbadhee iddoo biraarraa buna kanaan wal qabatee maaliif waanuma bunaa kana kaastaa bunni iddoo kana argame bunni akkasii waan akkasiiti. Bunni naannoo keetii argame taanaan ragaa dhiyeeffachuudha malee namaan wal loluun akkanaa asii argameen hin barbaachisu. Wantoonni akkasii illee na mudateera achitti. Haa ta'u garuu odeeffannoon barbaadu karaa biraatiin kan argadhe iddoo biraatiin dhufee akkana barataa yuunivarsiitii jedheeti kana kaasee odeeffannoo kana argachuu danda'e. Egaa mudannoo baay'ees kaasuu hin danda'a. Yeroo eebba kootii illee mudannooleen garaa garaa na mudataniiru. Baanaarii magaalaa Jimmaa keessa baay'ee bareedaadha. Haala bareedaatiin kan eebbisiisu. Akka caarraa muummichi ministeeraas yeroo sana magaalaa Jimmaa turanii. Inumaa namoonni yeroo dubbatanii muummichi ministeeraa eebba kitaaba Saalimiif deemee jechaa ture. Namoonni baay'een na gaafataniiru gaafii kanallee waan akkana na gaafataniiru. Sagantaan koollee walirra bu'uu yeroo sanatti anattis toleera. Amma fakkeenyaaf Dr. Abiyyi nama kitaaba baay'ee dubbisuu jaallatudha. Namoota kitaaba dubbisanullee baay'ee jajjabeessu. Eebba kitaaba kootii kanarratti illee waan akkanaa baay'ee jajjabeessu waan ta'eef hin argamu yaada jedhe. Eegeen ture. Dhiibbaan gootu turte. Harka bal'istees ta'u maaloo eebba koo kottaa. Dr. Abiyyi kitaaba dubbisuu jaallatu waan ta'eef. Akka kitaabni kun san bira ga'oo gochuu yaaltetta? Yaaleera gama namaatiin ammallee kitaaba kanallee erguudhaaf yaaleera kitaabni kootis san biras ni qaqqaba. Gaaf tokkottuu san akkas jedhanii kitaaba dubbisanii kitaaba kana suuraan argatta jedhee mana abdii qaba. Akkasii mudannoon egaa isteejii irratti illee isteejiin koo seeraan maaneej godhamuu dhabuunsaallee achirratti mudannoon tokko tokko na mudateera. Waan hundaafuu keessummoonni hedduullee achirratti argamaniiru. Eebba baay'ee nama gammachiisudha. Waan baay'ee gaariidha. Egaa milkaa'inaan kitaaba koo barreessuu kanaaf illee namoonni baay'ee galateeffadhu jiru. Haadha koo abbaa koo dabalatee obboleessa koo Akima Lamiin kan jedhamu jira. Obboleessa koo quxisuudha. Obboleessa hangafa kooti jechuun danda'a. Mucaa baay'ee bareedduudha. Gorsaa kan kooti baay'een galateeffadha. Akkasumas immoo yuunivarsiitiin Jimmaa kitaaba kana yeroo barreessutti baay'ee na deeggara na tumsaa ture. Hayyoota yuunivarsiitii Jimmaa muummee folklorii barruu Oromoo hayyoota seenaa yuunivarsiitii Jimmaa keessumattuu immoo Daariktara giddugala qorannoo Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Dheeressaa Dheebuu yeroon kitaaba kana barreessutti illee na gorsaa maateeriyaalii hedduu naa kenna isaantu na faana dhaabbate baay'een isaan galateeffadha. Hojii gaggeessaa raadiyoo hawaasa yuunivarsiitii Jimmaa duraanii gaazexeessaa Buzaayyoo Girmaa illee baay'een galateeffadha. Firaansi Girmaas akkasuma. Pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa immoo adda durummaadhaan illee galateeffachuun barbaada. Hayyoota yuunivarsiitii Jimmaa hedduu isaanii maqaa dha'ee fixuu hin danda'u kanneen akka Kaamil Muhammad Tarrafaa Mitikkuu, Piroofeesar Gazzaanyi Bareechaa
Egaa maqaa hedduu yoonne yeroo natti fudhata waan ta'eef gama biraatiin immoo bulchitoota Gammadaa shoo kan biraa qopheessine. kan biraa irratti kaasna bulchiinsa godina Jimmaa obbo Tijaanii Naasir Faan. Bulchiinsa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Aggaaroo. Kitaabni kun yeroo barreeffamu baay'ee kaka'umsa guddaadhaan na deeggara. Waan baay'ee na tumsaa turanii isaanillee nan galateeffadha. Obbo Isuuf Shaarollee ittaanaa bulchaa godina Jimmaati hiriyaadha. Nama baay'ee na deeggaraa turanidha. Dr. Jaafar Yaasin abbaa qabeenyaa hospitaala Odaawullee hospitaala Kirlaand. Akkasumas immoo hiriyootan koo maqaa isaanii hedduudha waan ta'eef dhaheeftuu hin danda'u. Gama biraatiin immoo Gammadaa Shoo baay'ee galatoomii ulfaadhu sagantaa kanarratti na affeertee na waamtee waa'een bunaa nu laallata waa'ee keenya hundaa seenaan mootota shanan gibees akkas nu laallata jettee na affeeruu keetiif baay'ee galata guddaa ulfina guddaan sii qaba ulfaadhu jechuun barbaada. Galatoomii Saalim egaa kitaabni Saalim seenaa bunaa fi siyaasa dinagdee shanan gibee boqonnaawwan torba of keessaa qaba. Akkasumas fuula 328 baay'ee kitaaba guddaadha. Hundumti keessan kitaaba kana barbaadaatii dubbisaa jenna. Nutis egaa akka Gammadaa Shootti nu biratti argamtee waa'ee kitaaba keetii fi waa'ee bunaa waa'ee dinagdee biyya kanarratti waan muraasa sa'aatii muraasa wajjin fudhannee haasa'uu keenya gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Galatoomii ulfaadhu karaa dheeraa Jimmarraa dhuftee Gammadaa Shoo irratti waan argamteef gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Ulfaadhu kan galatoomii Nagataa. ayyee Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Egaan daawwattoota keenya turtii nuti gaazexessaa fi akkasumas barreessaa Saalim Amiin waliin taasifne kana fakkaata ture. Torban keessummaa biraa qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seennaa torban nama torbanii nu haa taasisu. Gammadaa Shoo waan daawwachaa jirtaniif hedduu nutti tolee jira. Nagaatti isiniin jedha.